kitaaba barreessuun hojiiwwan birootti wal'aadha. Namni kitaaba barreesse, namni kitaaba tokko uummataa gumaache yookiin kitaaba tokko namni lafaa ka'ee siin kenne umrii keetii irratti umrii lammaffaa dabalee siin kenne jechuudha. Sabbatti fudhata. Kitaaba barreessuun hojii birootti waliin madaala. Warroonni lafee isaanii lafa seente ayyoonni gurguddaan abdii kanaaf seenaa hojjetan wanti qoma yookiin laphee uummata biyya uffatee keessa jiru har'a kitaaba keessatti argama. Namni waan qaamni sun fudhatee lafa keessa seene dubbisuu feete kitaaba adda qabdee dubbifta. Awwalli wal dorgommii jalqaba ilma namaatiif malaayikaa jidduutti gaggeeffame yookiin qubattoota pilaanetii xiqqoota dachee tanaa fi warra samiiwwan keessa qubatanii jidduutti gaggeeffame wal dorgommii miilaa, wal dorgommii birrii osoo hin taane wal dorgommii ilmii beekumsaa ture. Nabi Aadam bareedumaan malaayikaan caala. Nabi Aadam jabeennaa fi fixinatii humnaan malaayikaan caala. Wanti Nabiyullaahi Aadam malaayikaa ol ta'e maali? Ka malaayikaan isa caala bareedu, isa caala miidhagu, isa sujuuda buusiise al-ilmu beekumsa. Har'a beekumsa santu tarree gootota, tarree warra seenaa faana dhaloota